Yoo yaa jirra jirtu jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota YouTube channelii Abdii Smart. Egaa mee guyyaa har'aa jechuudha gaaffii keessanitti hundaa'ee viidiyoo takka qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Sana dura garuu obboleewwan an TikTok irrattis viidiyoo gadhiisa. TikTok irratti ennaa viidiyoo gadhiisu sa'aatiin na daangessa waan ta'eef guutuu isaa gara YouTube kiyyaatiin gadhiisa jechuudha. TikTok irra ilaaltanii jechuudha kan isin fayyadu taate TikTok jalaan seentanii jechuudha. Gama YouTube kiyyaa dabartanii guutuu viidiyoo laaluu hin dandeessanii jechuudha. Akkasii kan qabadhee isiniif dhiyaadhe mootu gaaffii keessatti hundaa'e jechuudha. Facebook keenya akkamitti lakkoofsa akka jalatti hin argamne yookaan lakkoofsa keenya Facebook jalaa dhokfatuu dandeenya kan jedhuu fi akkasumas wanta ani post godhu nama bira hin gahu kan jedhu gaaffii hedduu keessaa lameen kana fudhadhe. Sadaffaa irraa mootu jechuudha. Viidiyoo kutaa tokkoffaa keessaa an barsiise irratti waa'ee Facebook look profile sanarratti jechuudha. Mallattoo qulfii akkamitti Facebook keenya irratti qulfachuu dandeenya kan jedhu barbaachisummaa isaa jechuudha. Mootu Facebook keenya yoo qulfanne namnis deemee riipoortii nu gochuu hin danda'u. Waa hedduu nu fayyada jechuudha. Isa namni nuuf fidu kanneen jettaniif pilaastoorii galtanii Facebook keessan apdeet yoo gootan wanti inni isiniif fideen hin jiru kan jedhu kanarraa kaachaafe viidiyoo irratti isinii nin dalaga. Egaa namoonni hangammaa video kana like goone radan like goda shares goda isin jedha. Okay kallatti maan adduun sitin dheeresso gama sisin dabarsaa nafana tura jalqabarra ka isin garsiisu lakkoofsa Facebook keenya jala jiru lakkoofsa keenya kan ittiin bananne akka dhoksuu dandeenya kan jedhu isin garsiisa. Okay Facebook keessan irra seentan kana gochuudhaaf erga Facebook keessan irra seentanii profile keessan keessa seena asimaan jechuudha. Karaa salphaa jechuudha. Asiin profile keessan keessanii seentanii erga siin profile keessan seentanii iddoo mallattoo tuqaasitan al takkaaf gattuqtan. Erga iddoo mallattoo tan al takkaaf gattuqtanii view isa tan jechuudha. View privacy shortcut iddoo tan al takkaaf gattuqtanii isitan erga al takkaaf gattuqtanii akkana xiqqoosii lorkeessanii jechuudha. Take privacy check up iddoo tan al takkaaf gattuqtan. Erga si al takkaaf gattuqtanii who can see what you share iddoo yottana al takkaaf ammas inni cuqaaftanii absaan eegganna jechuun haala intarneeta keenya irratti hundaa'e ergasii continue iddoo yottanii tuytan karaa jalaarraa iddoo argamtan jechuudha. Akkuma agartan amma kun lakkoofsi kiyya as argama jechuudha. Lakkoofsi kiyya asitti argama. Fakkeenyaaf amma lakkoofsi keessan dursa yeroo jalqabaa jechuudha yoo isin kan hin sirreeffatin taate jechuudha. Isi public gettu sanarratti argamaa jechuudha. Kana jechuun anyone on or off Facebook jechuudha. Namni kamuu kan Facebook fayyadamu lakkoofsa keessan kana yoo barbaade argachuu danda'a. Lammaffaa irra jiru friend kan jedhu your friend on Facebook jedhu hiriyoota Facebook irratti aadii walitti qabdan arguu danda'a. Sadaffaa irra kan jiru only meedha. Kana jechuun si qofatu argaa jechuudha. Kanaafuu isin only me ergottanii lakkoofsa keessan nam tokko arguu hin danda'u jechuudha. Akkasuma warri email baratanis jechuudha. Email keessan iddoo kana irratti argamaa jechuudha. Isas akkasumas bakkuma tana dhooftanii jechuudha. Isa dhuma only me kan jedhu kana irra godhatanii kana booda eenyu ta'e eenyu jechuudha lakkoofsa keessan arguu hin danda'u. Asii waa baay'ee sirreeffachuu dandeessanii iddoo dhaloota keessanii bara dhaloota keessanii waa hedduu bakka ta'e jiraattan kana sirreeffachuu dandeettan jechuudha. Settingileen Facebook baay'ee jira waan ta'eef kutaa itti aanu keessatti wanta hedduu waa'ee Facebookaatti wal qabatee settingilee Facebook hunda bakka takkatti isiniif qabadhee dhiyaadha. Ammaaf jechuudha. Lammaffaa irratti gaaffii naa dhiyaata keessaa muraasa keessaa wanta an post godhu nama biraan gahu like argatu comment argatu kan jedhu jechuudha. Mee fakkeenyaaf amma waan tokko post godhee isin agarsiisu mee fakkeenyaaf waan tokko post godhee isin agarsiisa. Okay. Mee suuraa jawwee kana amma jechuudha. Suuraa jawwee kana ifama suuraa accee kana. Okay. Ennaa suuraa accee kana amma post gochuuf jechuudha asitti itti barreessa jechuudha. Fakkeenyaaf our hero jedhamu fakkeenyaaf our hero jedhuuni amma post gochuuf deema jechuudha. Ennaa post gochuuf deemtanii Facebook keessan bakka sana laaluu qabdan jechuudha. Iddoo kana jechuudha xiyyeeffannaa hordofaa. Iddoo kanatti fakkeenyaaf amma kiyya public ka jedhu irra jira iddoon kun. Iddoo sana kana gattuqtan jechuudha. Erga iddoo sana gattuqtanii kiyya amma public irra jira. Namni Facebook fayyadamu kamuyyuu suuraa arguu danda'a jechuudha.
Lammaffaa irra yoo jiraate friend on Facebook jedhu kana jechuudha. Hiriyaa isin Facebook irra aadii walitti qabdanii qofa. Sadaffaa irratti warroota hiriyoota keessanii fi hiriyoota keessanii qofa. Sadaffaa irra kan jiru ammootu only kan jedhu kana jechuudha. Yookaan only kanarra yoo jiraatee ka ta'u taate Facebook keessan jechuudha. Wanta isin asirra gad lakkiftan kana isin malee nam tokko arguu hin danda'u jechuudha. Kanaaf isin dirqama maal gochuu qabdanii isa kana ka tokkoffaa irra jiru kanarra godhuu qabdan public jechuudha jechuudha. Irra gootanii dan jettanii keessaa baatan jechuudha. Kana booda post gochuu qofa jechuudha. Post yoo gootan wanti namni agarreef hin jiru jechuudha. Laayikis wanti argamne akkasumas Facebook laayikii hin qabu kan jettan jechuudha. Tokko kanuma jechuudha. Gama biraatiin ammoo laayikii jechuudha. Laayikii adda addaas godhachuu hin dandeessi. San viidiyoo isaa bal'inaan isinii dhiyeessanis jechuudha. Okay, obboleewwan gaafii keessan keessaa kun akkuma agartan amma Facebook kun amma reef post godha sheerii sin qaba laayikii iddoo kawantis hundaani qaba jechuudha. Akkanatti sirreeffachuu dandeessanii kan jedhudha obboleewwan. Namoonni hangammaa nafaa turtan ulfaadha galatoomaa. Warreen ammoo TikTok irraa na hordoftan TikTok gama keessaatti seenuudhaan jechuudha. Gama keessaatiin jechuudha. Haala amma agartan kanaan namoonni hedduu maaliif akkuma beektan ta'e namoonni hedduu hin beektani waan ta'eef jechuudha. Ka beeku akkuma beekutti jechuun wanta hin beekne walirraa barachuun aadaa keenya aadaa Oromooti. Okay, obboleewwan ergaa TikTok haala kanaan keessa seentanii liinkiin YouTube kiyyaa asuma jira. Asumaan dhooftanii gara YouTube kiyyaa isin geessaa jechuudha. Viidiyoolee hedduu yeroo hedduu an irraa muree dalaga guutuu isaa isin argachuu dandeessanii obboleewwan kiyya. Akkuma agartan TikTok nus feeloon qabu fooloo godhaa barumsa hedduu asirratti wal hubachiifna yeroo beeda inshaallah. Kasii